Kutaalee addunyaa garaagaraa tooftaawwan isinii danda'amu maraa warri hordofaa jirtan ashamaa harka fuunee isiniin jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya odeessaalee ka ajandaawwan biyya keessaa fi biyya alaa hawaasii irraa dubbataa jiru irratti mari'annuudha. Odeessaalee keenya irraatiin dhimmoota ijoo garaagaraa qabannee istuudiyootti argamnee jirra. Abrahaam Birruu, Guyyoo Waariyoo fi Yuunin Gidaa qophii keenya odeessaalee har'aa keessummeessuudhaan sa'aatii tokkoof si waliin turaa gaa xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna gargaar nuftan. Hayyee ajandaan keenya guddaan jalqabaa har'aa irraa mari'annu karoora finxaaleeyyii fi balaa isaa kan jedhudha. Tibbana giddugala qorannoo fi dokumenteeshinii Amaaraa jedhamuun sanadii waggaa lama dura qophaa'e ka sodaa duguggaa sanyii akkasumas fixiinsa sanyii Oromoo labsuu nu dhaqqabeeti jira. Waa'ee sanada kana bal'inaan kan irratti haasofnu ta'a. Haala qabatamaa amma Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu wajjin wal qabsiifneeti. Sana dura garuu qabxiilee gaggabaaboo irraa haasofnu qabna. Ajandaa jalqabaa Guyyoo Fincarraa kenna. Ajandaan jalqabaa waxabajjii gaaf 14 barkum 2022 waraanni bilisummaa Oromootii fi humni bilisummaa Gambeellaa magaal Gambeellaa soosa dabalatee dhuunfachuu hordofee gochi duguugsanii yookaan ijjeechaan seer malee dhalattoota Oromoo 50 irra raawwatamu isa gabaasaa turre namoota nagaa namoota sammuun isaanii fayyaa hin qabne miidhamtoota akka dargaggoota rifeensi isaanii dhedheeraa ta'e walitti qabanii magaal keessatti jimlaa yoo ajjeesan argine turre yeroo sunti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bal'inaan dubbachaa turre gabaasaa turre. Oromooti sabab malee ajjeefaman kun yakka ta'uu raasaa turre amma dhiyeen kana mootummaan hooggantoota poolisii qondaaltota poolisii naannichaa lama koomishinar poolisoota lama ujirraa dhaabuu warra yaadatamaa warri gaafas ujirra dhaabam kun koomishin poolisii Gambeellaa kata Abula Bunga nam jedhan ittaanasaa akkasumas Tuukkoor nam jedhani warra kan keessa Abbu Tuukkoor mana murtii dhiyaachuusaa miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu nam kana imatii rabbane poolisiin himata lama irra dhiyeessuudhaan guyyaa dabalata 14 aknaaf kennam jechuun gaafatee jira. Himati rabbanam keessa khajal qaba waraani bilisummaa Oromootiif gareen Gambeellatu magaalatti to'achuu hordofee guyyoota waltaana lamaaf waxabajii gaaf 14 hanga 16 umnoota poolisii walitti gurmeessee ijjecha seer ala yookaan extra judicial killing jedhan dargaggoota Oromoo warroota ONG deeggaran yookaan qawweeman keessa dhossan jedhirratti akka ijjeechaan raawwatama jecha dabarsee jira jedhanii lammeessoo ammoo yoo poolisooti dargaggoota yookaan namoota fayyaa hin qabne harka duubatti hidhanii guyyaa guddaan ijjeessan dhaabsisuu hin danda'an waan jedhan kaasanii jiranii. Aadhataniin qabatanii yeroo dheeraaf magaalaa sun keessa jiraachuusii dubbatama sammuun fayyaa hin qabdu armirra qabamtee yeroo muraasaan booda ijjeeffamtee reeffisii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan deemaa ture dargaggoon uffataa Hacaaluu Hundeessaa keeyyasuunis akkuma kan qabamee harki duubatti hidhamee ajjeefamsuunis ta'uu maatiin mirkaneessee jirti. Gaafas akka uummati naannichaa hedduun miidiyaaleetti himaa turanitti poolisootii aleellaan kun raawwatamee ganam raawwatamee gara guyyaa irratti manneen maranii dargaggoota Oromoo afaan Amaariffaa dubbachuu hin dandeenye yookaan afaan Gambeellaa haasa'uu hin dandeenye walitti qabanii guuranii turanii namni gaafas miidiyaa keenya dabalatee miidiyaa akka karra dubbat namootni gar 10 ka qabaman keessa tokko qofa lubbuun afaan jedhan kaasanii jiranii eegisuun ammoo koomishinii mirga namoota Itoophiyaa naannichatti malee ijjeechaan daba dalagamu mirkaneessee jira. Turtii guyyoota lama keessatti waxabajii 14 aga 16 yoo diqqaatti namoota 50 seeraan alumnoota poolisiitiin ijjeefamu mirkaneessee ture. Mootummaan naannichaa karaa koominikeeshinii isaatiin gad ba'ee waan kan faallessee waakkachaa ture. Amma wamtaa teefuu dhugaan maal jedhan galgalaan galtedhanii ajajaan koomishin poolisii guddayyaan Abula Bunga akkasumas ittaanaan isaa Tuukkoor aangoorra kaafamanii turanii imatilleen rabbanamu dhageenya jirra. Kanaaf poolisiin guyyaa dabalata qorannoof ta'u 14 taana nam gurraacha kana ittaana isaati kamma poolisiin dhimma murtii dhiyaachuun isa dubbatamu kun ajajaan poolisii kana isaan waan wal qabata gammodeeffannoon addaan baanii aangoorra ka'u malee kanaafuu warroota yakka duguugsanii qulqulloota Oromoo irratti raawwataniif haqii waan ba'u jalqab fakkaata yoo fiixaan bataati. Amma tarkaanfilee gara naannoo Gambeellaatti fudhatamaa jiran kana yoo ilaalle tarii yeroo jalqabaadhaaf ajjeechamawwan waggoota 4 darbanitti uummata Oromoo irratti sababa Oromummaa isaaniitiif eenyummaa isaaniitiif raawwatamaa turee fi
yeroo jalqabaatiif haqa argachuudhaaf kan deemu natti fakkaata wanni kuni torban tokkoon dura gabaasumti wal fakkaatu dhimmoo kanaan kan wal qabatee baheeti kan ture namoonni 12 hoogganaa koomishinii poolisii naannichaa Abuluu Ubaangii fi itti aanaa isaanii Tuut Koor dabalatee namoonni 12 to'annoo jala ooluun isaanii ibsameeti kan ture sababiin to'annoo jala oolaniifis kanuma guyyoon kaasaa jiru kanadha waxabajjii darbe keessa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo fi humni adda bilisa baasaa Gambeella magaalatti yeroo gabaabaadhaaf to'atanii turanitti jarri kun to'atanii deebisanii erga magaalicha gadi lakkisanii booda guyyoota itti aananitti guyyaa 3 walitti ofiin isaanii dhagochi kun kan inni raawwatame dhalattoonni Oromoo dhibbootaan lakkaaman akka bofaatti dhagaadhaan lafatti reebamanii rasaasaan haala suukanneessaadhaan harki duubatti hidhamee daandii irratti namoonni qalbiin hir'ullee jedhaman kan daandii irra jiraatan illee osoo nafin sababa eenyummaa isaaniitiin haala suukanneessaa ta'een ajjeefamanii duguugamanii turanii eenyuma kana torbanoota ji'oota muraasaan dura odoo jennee turre dhalattoota naannoo sana dubbisuudhaan ilmaan Oromoo garas jiranii haga yoonaa haqi keenya hin gallee jechuudhaan komachaati kan isaanii turanii egaa tarii adeemsi tarkaanfiin amma eegalamte kun haqa uummata kana isaan maatii isaanii aantee isaanii haala suukanneessaadhaan dhabanii haga tokko galchuudhaaf hin danda'a jennee abdanne yoo sirnaan hanga xumuraatti haga haqa argatutti itti deemame jechuudha. Haa ta'uti jara kana qofa miti odeeffannoo qabnuun yakka kana keessatti kan qooda fudhataa turanii pirezidantii naannichaarraa eegalee caasaan mootummaa naannoo Gambeellaa fi bulchiinsa magaalattii bal'inaan gocha kana keessatti qooda fudhataa turu. Gochi raawwatamaa ture gocha jibbiinsa hamaadhaan jibbiinsa sanyummaa irratti xiyyeeffate dhalli Oromoo ta'uusaa qofaan kan itti duguugame akka turedha kan himamaa jiru. Dhugaadhaan haqni jara kana akka galu kan barbaadamu taanaan yakkamtoonni hunduu seeratti dhihaatanii gaafatamummaan malu jiraachuu qabaadha kan jennu jalqabbiin jiru garuu waan gaarii fi jajjabeessaadha. Gochaan kun gochaa duguuggaa sanyii yookiin immoo fixiinsa sanyii jettee ibsuu dandeessa maaliif eenyummaa sabummaa Oromoo irratti gochaa xiyyeeffatedha akka gabaasa mana murtii kana hordofee miidiyaaleen baasaa jiranittis kaa'imamaa jiru warri ajjeefaman kunneen namoota sibiilii turanii mana keessa shanii dhoksitan jedhamaniiti warri kun afaan Oromoo warra dubbatan afaan Amaariffaa akkasumas afaan Gambeellaa warra hin dandeenye turanii kun ka agarsiisu exactly eenyummaa irratti xiyyeeffatee namoota eenyummaa isaaniitiin haleellaa irratti fuulleffatedha jechuu hin dandeenya akka yoon kaaste haleellaan kun murtiin kun yookiin immoo namooti haleellaa kana keessatti qooda qaban ajaja dabarsan koomishinara poolisii dabalatee mana murtiitti dhiyaachuun isaa sirna Abiy Ahmed keessatti qaama mootummaatiin ajjechaan raawwatame yeroo jalqabaatiif gama mana murtiitti yookiin haqaatti dhufuusaati kun uummata gochi kun irratti raawwatameef relief yookiin boqonnaa guddaadha jedheeti kana yaadu haa ta'uti garuu gochaa wal fakkaataa Oromiyaa keessatti biyya san keessatti gochaa wal fakkaataa uummata eenyummaa isaaniitiin irratti xiyyeeffatee raawwatame bakkeewwan garaagaraatti raawwatamee jira. Uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamee jira, Matakkal keessatti raawwatamee jira, Lixa Oromiyaa keessatti raawwatamee jira. Gochaawwan baay'een isaanii bifa kanaan ka viidiyoodhaan waraabamaatii ka ragaan isaanii sannadamee yookiin hadarfamee arkaayivdi ta'ee jiru kan immoo gaafatamummaan itti mirkanaa'een hedduutu jira waan ta'eef mootummaan osoo haqa mirkaneessuuf fedhii qabaate gochooti akkasii kaga mana murtiitti yookiin daddachatti dhiyaachuu qaban hedduudha jechuudha. Kun ka jalqabaati jennee fudhatuu dandeenya. Sirna Abiy Ahmed keessatti haleellaan humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamee gara mana murtiitti dhufe ka jalqabaati. Maal si fakkaate yakki akkana kuniin eegi post Abiy Ahmed angoo dhufe yakki extra judicial killing seena Itoophiyaa keessa yeroo kamiyyuu caala babal'atee yeroo kamiyyuu caala dalaga. Suniif khara saaqi keessa tokko yakkamtooti bar wayyaanee sirna wayyaanee jalatti qulqullooti jeessa turte bilisaan qabsaa'ot taate angoo dhufuu kan fide jechuudha. Including the top leader. Amma immoo bara Abiy Ahmed overii taate jechuudha. Massacres gochi duguug sanyii hamaamaan seena keessa wanni dalagameef suni anamma dhuga dubbachuuf gammachuu qaba. Sammuu fayyaa hin qabne dabalatee nam 50 guyyaa tokkotti target godhee qaamii jeesisiis ujirra bu'ee himatamuu qofa don taane surragaa koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa labbaas malee lakkoofsa gas hin caalu. Jiraatonni dhibbootaan lakkaa'amu. Namoota gas ga'u warri jees gad bayaqii warra jalqabu waan midhaatu baay'ee jajjabeessina baay'ee dinqisifan garuu taatullee
yakki gambeel qofatti raawwatamne oromiyaa qay oromiyaa gandi cuf keessatti ijjecha wal fakkaataan dalagamte jirtee qondaaltota mootummaatiin so haqa bakka tokko mirkaneessita haqa bakka tokko dhiibnaan maal jedhan buuxoo madaakanii buuxoo buqeessu fakkaata malee akka biraan qabdu jechuudha warri qulqulloo taargeet godhee jees cufa itti gaafatama godhuu qabdi Itoophiyaan ta'uu baannaan haqi baan jiru haqi jiraachuu baannaan ammoo biyyatti ijaaramtu hin jirtu deemne akkuma wal balleessu jalqan wal balleessu titfuuf waan taateef haqi qulqulloota qaba waan jedh qabaya fitadhe. Odeessa gabaabaa kabiraatiin pirezidantii yuunivarsiitii Bulee Horaa ka duraanii kan turan Dr. Caalaa Waataa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati guyyaa har'aa yaa'ii idilee manni maree bakka bu'oota uummataa taa'een namni kun mirga himatamuu isaanii akka irraa ka'u murtoo dabarseeti jira namni kun ka mirgi himatamuu isaanii akka irraa ka'u barbaadameef qajeelfama bittaa mootummaadhaan faallessuudhaan bittaawwan seeraan alaa bakkeewwan garaagaraatti gaggeessuu qabeenya yuunivarsiitii qabeenya mootummaa fi qabeenya uummataa dantaa dhuunfaatiif oolchuu kan jedhudha namni kun qabeenya guguddaa akka ragaaleen agarsiisaa jiranitti ka mootummaas ka ummataas fedhii dhuunfaaf yookiin maatii isaaniitiif oolchanii jiranii kan jedhudha. Pirezidantii yuunivarsiitii Bulee Horaa ta'uun dura gorsaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa ka turani namni kun isa dura waajjira ministeera muummeettis caasaa mootummaa keessa turaniitu jiranii waa'ee nama kanaa wanni jettan hoo jiraate. Bittaan adeemsa isaan eegganne raawwatamee gochi malaamaltummaa hamaan raawwatamee jira ajaja isaaniitiin waan jedhudha garagaalleen baa jiran akkuma atiyyuu kaaste kan nu qaqqabani malaamaltummaan raawwatame malaamaltummaa guddaa haga miiliyoona dhibbootaan lakkaa'amanitti kan gahudha. Namni kun dhaabbata mataa isaanii illee dhaabbata ijaarsaa mataa isaanii illee hundeessanii achumaan yuunivarsiitii ofii hoogganan waliin ammoo walii galtee fa'aa mallatteessanii akka bifa kanaan faayidaa dhuunfaaf oolfataa turan fa'aadha garagaaleen kunneen kan isaanii mirkanii mul'isanii egaa himanni irratti shakkaman kun yoo irratti mirkanaa'e tarii adabbii jabaan isaan eeggachuu hin danda'a. Akkanumaan ammoo tarii fuulduraaf wanni ilaallu kan jiraatu ta'us akkanumaan mirgi himatamuu dhabuu akka miseensa paarlaamaatti qaban irraa ka'ee nama himanni irratti banamu miti namni kun qondaala mootummaa turan yeroo garagaraatti tarii murtoo jabaa dhagahuu dandeenya jechuudha yakkoonni kunniin gaafa qulqullaa'anii gara murtiitti cehan jechuudha. Haa ta'uuti amma yakki malaamaltummaa akkuma sirnaatti kan inni raawwatamaa jiru yeroo ammaa biyyattii keessatti biyyattii dhumtiyyuu korraaptir taatee jirti sirnichi guutummaan guutuutti korraapshiniidhaan sirna laaqame tahee bakka jirutti namni tokko qofti himatamuun duula farra malaamaltummaa irratti geggeeffamudha jedhanii ibsuun hin danda'amu. Ergama biraas of duubaa qabaachuudhaaf ni danda'a ammoo jalqabbiin jiru gaariidha yoo bakka hunda qaqqabuudhaaf danda'a jechuudha yakkamaa hunda yakkamaa waan kana keessaa qooda qabu hunda bira qaqqabuudhaaf yoo danda'e jalqabbiin jiru gaariidha garuu nama tokko qofa keessaa baastee mirga himatamuu dhabuu isaa irraa kaaftee nama tokko himattee yookaan seera jala oolchite qofaa fi duula farra malaamaltummaadha jedhamuudhaaf hin danda'u sirnichumatu korraaptiidha waan ta'eef. Biyyoota hedduu keessatti hannaa akka salphinaan laalan akka saalfi guddoo laalan yakka namijjeessuu caalaa yakki wahatu yakka kamu caala guddaa waan taateef biyyoota akka Eeshiyaa fa'a keessatti nami yakka kana kan dalagu yookaan in ijjeessanii yookaan akka ofiin of ijjeessu mirgi kennuuf biyyooti sadarkaa akkasii waliin godhanii jiru. Chaayinaan fa'aan Kooriyaan fa'aan waan akkasii goote. Itoophiyaa keessatti ammoo mammaasa wayii waan kan promote godhu jira proverbi wayii qabu. Si shoom yaalballaa si word iqolchawalleedha. Akkasii yuusi. Nami gaafangoo gubba jireenyaatiin gaaf barcuma irra buusuun gaabbaa waan jedhanii jiru. So Itoophiyaan seena isiitti iyyuu korraapshinii jajjabeessa biyyi dhuftee jechuudha. Hattuun ani dhugaa dubbachuuf Dr. Caalaa Waataa Sooriyoo jedhani matsaaf qulqulloo keessatti Sooriyoo jechuun horii eebbaaf qalan. Wareegaaf qalmuma dhiyaatu malee mee bilxiginnaa keessa namni waan inni jira dhugaa dubbachuuf 98% adoo birri tokko taate adoo shilinkiif sumuun taate adoo beessa jataate yawaattee namni waan atin hin jiru namni barcuma gubba taa'ee waan qeenceffan bilxiginnaa keessa hin jiru jiraachuu danda'e inni regu meebii parsanta tokko lama waa qabbe kan inni nam cufayyu walitti qabu hin danda'u garuu harki caalaan sirnichaatu hattuu ta'u gimgama dhi'een kan gooteen bilxiginnaa murkaneeffattee jirti murteessee jirti wantoota shanan sirna keenyaaf balataan jedhan keessa tokko hannaa miti. So miseesman marii agami jira 500 dhiyaata Tigraayoo keessa hardisan
warri dhibbi shananuu Dr. Caalaa Waatarratti harka baasanii jiran. Of course hattuun itti gaafatamuu qabdi. Namni horii uummata saam namni xiisuu fi gabbifat namni gaaf barcuma gubbaa jiru sun dabdalageef itti gaafatamuu qaba. Garuu namni agas cuftii gaafa isa aangorra mulqan harka baasu hattuu qabamte irratti harka baasu argee jechuudha. Paarlamaan Itoophiyaatu kee warri jiru sun hedduun isaa hooggantoota mootummaati hedduun hattu jedhamana. Hattuu irra duuluu midhaaddu. Hattuu irra duuluu midhaaddu. Garuu political conception, media conception nam tokko keessa qabdee sirna biyya ammadattuu bakka hin qabu maani jedhani formii triik faayidaan qabu waan taateef hattuu muummeen qabdu jechuudha. Irra guddaa irra diqqaa hattuu ganda keenfachuuf keessatti bulchaan gandaatu barbar kana V8 oofa bar bilxiginnaa badhaadhinni dhugumaan hin jira badhaadhinni as jiru itti haadire bir jira jechuudha. Qabeen uummata rabatan cufayu bulchaan ganda V8 oofa jechuun maal jechuudha ajaa'ibaa jechuudha. Kanaafuu Dr. Caalaa Waataa waan ateen laalamee itti gaafatamuun haqaa firdii waan ta'uu qabaatu. Hattooti baay'ee tafa qabamuu qabdii yaad jedhama sirriitti. Itoophiyaa keessatti maddi badhaadhinaa wasadii jedha mootummaan ka'aman irra deddeebiin. Tokko aangoo mootummaati. Aangoo mootummaa akka namni kun shakkamaadha ammaaf aga manni murtiitti dhiyaatee seerri adabbiitti murteessutti yakkamaadha jennee fudhatuun hin dandeenyu jechuudha. Yaamuu hin danda'an shakkama jedhama. Shakkamaadha. Garuu bifa kanaan aangoo mootummaa daachuudhaan aangoo uummataa ka uummatii tajaajila baay'ee aangoo kan itti ilaalamu Itoophiyaa keessatti akka madda badhaadhinaatti malee akka ergama uummataatti namni biyya bulchu namni qondaalli mootummaa muudamni sadarkaa garaagaraatti kennameef ergama uummataa tajaajila uummataa jedhameeti. Itoophiyaa keessatti ilaalchi aangoof qabnu yookiin uummati biyyattii qabu akka madda badhaadhinaatti sishoomee alballaa sishaarii qoccoo ka'uusa tokko kana. Inni lammeessoo bifa kanaan immoo Itoophiyaa keessatti keessumaa waggoota 4-5 darban keessatti saamichi raawwatame lakkoofsa qabaayi. Namni gaafatamu nama fakkeenya miseensa paarlaamaa tokkicha kana qofaadha jennee gaafanne ardiif samiin kan beektu saamichi daangaa hin qabne waggoota 27 Itoophiyaa keessatti hin raawwatamin bara kana raawwatamee jira. Warri sunneen maaliif seeratti hin dhiyaatan? Maaliif yoo miseensa paarlaamaa ta'an mirgi matamuu isaanii irraa ka'ee maaliif gara murtiitti dhufan kan jedhu. Inni kabiraa lafa wajji wal qabatee maddi badhaadhinaa saamichi lafaa lakkoofsa hin qabne ka ministeerri muummee illee paarlaamaa darbee irratti haasawaa turan saamichi daangaa hin qabne lafarratti raawwatamee ture. Raawwatamaas jira. Warri kun maaliif hin gaafataman? Inni sadeessoon bittaadha. Amma namni kun ka gaafatame tokko bittaa irratti tajaajila mootummaa gurguraa turanii bajeta mootummaa bittaa hin malleef oolchaa turanii karaa seera yookiin qajeelfama bittaatiin ala bittaa garaagaraa raawwataa turanii kan jedhu. Bakkeewwan kunneen keessatti yakki Itoophiyaa keessatti waggootaaf raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru wasana qabu. Ministeerri muummee marsaa tokko paarlaamaa gubbaatti saamichi yookiin hanni qormaata guddaa mootummaa keenyaati jedhan. Gaaf tokko immoo turanii yeroo gabaabduu keessatti piti korraapshinii malee giraandi korraapshiniin hin jiru mootummaa keenya kan qoraa jiru piti korraapshiniidha malee giraandi korraapshinii yookiin malaammaltummaan guguddaa akkanaa hin jiru jedhan. Mootummaan malaammaltummaa irratti ejjennoon inni qabu ifayyuu miti jechuudha irra deddeebinee kaa dubbachuu dandeenya. Kanumaa wal qabu odeeffannoo kaffaltii mindaa wajjin wal qabsiisu jira kayyuun harkaa qabu. Gama kan biraatiin naannolee Amaaraa fi sabaaf sablammoota kibbaa keessatti yeroo ammaa dhaabbileen mootummaa mindaa kaffaluu dadhabanii jiru hojjettoota isaaniitiif jechuudhaan manni maree bakka buutota uummataa miseensonni saawwan isaanii tibbanaa kaasaa turan jira. Naannoo sabaaf sablammoota kibbaa keessatti yeroo ji'a 3 haga ji'a 4 ta'uuf dhaabbileen mootummaa hedduun hojjettoota isaaniitiif mindaa hin kaffalanii kan isaan jiranii. Kanaaf ammoo bu'uura jedhamee kan himame hanqina bajetaati. Naannichi bajeta waan dhabeef hojjettoonni mootummaa mindaa argachuu dhabanii jiru. Kun immoo gara haala yaaddeessaatti cehaa jira jechuudhaan kaasee jira. Miseensi mana maree tokko jechuudha kan naannoo kibbaarraa bakka bu'e. Hanqina bajetaa kanaaf sababa jedhanii wanni namni kun kaasan naannicharra idaan xaa'oo kan waggoota kurnan darbanii kan hin kaffalaminaaf waan tureef bajetaa hojii kanaaf qabametu gara sanatti naanna'ee sababa kanaan hanqinni bajetaa mudatee jechuudha. Bajanni siivil sarvantiidhaaf qabame gara idaa xaa'oo kaffaluutti waan naanna'eef siivil sarvantiin yookaan hojjetaan mootummaa miindaasaa dhabee rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Haalli kun itti dhufee jennaan dhaabbileen mootummaa guutummaa guutuutti hojii dhaabuu akka danda'anii fi
hojjetaan mootummaa daa'imman isaallee gara mana barumsaatti ergachuudhaaf akka rakkatu akka yaaddootti kaasaniiti kan isaanii jiranii. Naannoo Amaaraa irraa miseensi mana maree bakka bu'anis yeroo ammaa guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun dhaabbileen mootummaa hojiidhaan ala ta'aa jiru sababa kanaanii jechuudha wanni isaan kaasan ni jira. Miindaa kaffaluun hafee injiran sadarkaa diigamaniiru jechuu irratti waan ibsamuudhaaf danda'anidha jedhu miseensi mana maree kuni. Mootummaan dhimmicha tattamaan qoratee naannolee lamaanitti iyyuu furmaata kennuudhaaf baannaan dhaabbileen mootummaa hojiidhaan ala ta'uu danda'u yaaddu jedhudha kan isaan kaasan miseensonni mana maree kun. Sobii barkanaa sobaaf cubbuun barkanaan dhokattu halkanum lam keessa dafteef baate dhiyeen kana ministeerri muummee Itoophiyaan Afrikaa keessa sabsaaraan Afrikaa keessa diinagdeen dursaa jiraachuullee nutti himee jira. Sadaffaa gubbaa jirti East Afrikaa keessa ammoo tokkoffaa Keeniyaa facuuf caaltii jedhanii turan. Diinagdeen biyyaa guddayyoon IMF waabeffate muummichi ministeera. Diinagdeen guddayyoon summee ambare diqqoo ajaa'ibumna taate. Of course biyyatti yoo birrii 10 argattu birriin 10 ta'an maalti jira keessa wanni structure wanni keessa heer Itoophiyaa yoo keessa jira wanni kun equity and equality waan jedhan tokko jira. Namni cufti waan isa mal argachuu qabaa jedhan. Qabeenyi biyyatti qabeenyi biyya tokko calculate godhamu kan kattiin herregamu GDP per capital income. Lameen biyya tokko kan fakkeenya guyyaa lam Itoophiyaa Abrahaam Biruu lam Itoophiyaati. Qabeenyi biyyattiin qabsu nuu qoodanii GDP biyyatti adda baasanii jechuudha. Kanaafuu waan biyyattiin sun qabdu uummata miiliyoona 120 qooddee diinagdee biyyattii calculate mal ittiin godhan keessa sun tokko. Diinagdeen Itoophiyaa Afrikaa keessa ka dursi taate eessidatti gaafeettuufi gareen muraasiin badhaate harka caalaa namoonni yoomee jechuudha. Bara wayyaaneen biyya bulchitu fair distribution of resource wanne dhan kun equity and equality kun akka malee miidhamee jedhanii dubbachaa turan. Qabeenyi biyyattii nama 10,000 harka qabaa warri kaan hiyyeessaa jechaa turan. Bara kana ammoo miseensota paartii biyya bulchu ta caasa hanna kee galtee harka qabaa warri kaan cufti hiyyeessa waan nyaatee buliin qabu jechuudha. Buddeen nyaatee naan Itoophiyaa keessatti ajaa'iba itti taata. Waan maal jedha lecturers furtee jira buddeen nyaachuun injeeraa si nyaatee arganii waa akka inni xibsii ciraas siin jedhan. So biyyattiin sadarkaa kanatti miidhamu siin argitaa jechuudha. Mootummaan diinagdeen tokkoffaa kan maqaan badhaadhinaa miindaa kaffalu dadhabu jechuun qabeenyi mootummaa irra xaa'oo binnee maani bar xaa'oo yoo bitan xaa'oon dhartoo diqqaadhi guddadhi midhaan oomishti qabeenya oomishti bar beeltii yoo xaa'oo nagan geetti beesseen itti baatee bitam midhaan maaliif gabaa gubbaan rakkoo ta'a. Yoo diinagdeen biyyattii gudduma akkana taate namni maaliif beela. So akka waliigalaatti diinagdeen biyyattii kufuun mirkana. Kufaatii jalqabaatiif waraana lammeessa waan waraana irraaf maani hattuu saamaa jechuudha. Hattuu ittiin balansagaa jechuudha. Garte namu waan akkisa waan hin argatiniif mootummaan sadarkaa kanatti naannoo lama naannoo gurguddoodhaan herregan fakkeenya lakkoofsuma taatiin Oromiyaa taansee Amaaraa fi naannoon Kibbaalee dhiyoo Sidaamtee keessa baate malee naannoo bal'oo naannoo guddoo miindaaji sadii hin kaffallechuun maal jechuun eessa kaffaluuf taani odeessaan waan kan oduun kafar goone jirra garuu ajaa'ibumsi taatee jechuudha biyyittii miindaa lamiileesii kaffaluu hin dandeenye jecha ikoonomiin teen guddachuu jirti badhaadhiin itti fufsiisuuf dhibba godhuu jira jechuudha isa laay namni gaafa sobu jalqabiin miidhamu waan taateef mootummaan ufillee sobee uummatallee sobuuf yaaluu jira soba immoo maadha dooleen buliin ragaan gad baate jechuudha ragaa kan tokkoffaa gad baate qaamuun mootummaa muummichi ministeera gad bee paarlama irra guddini nutti himaa raga jiruun jijjiiram jiru nutti himaa miseensoti paarlamaa immoo miindaan hin kaffalamne jedhan harka baasan so waan akkana kan adoolaallacha deemanii midhaaddu waan jira kaasa. Waan nama IMF sabsaaraan ikoonomii keessaa sadaffaarra jirti Itoophiyaan Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaatti aantee jedhu kun dogoggoran qabu dhugaa dubbachuun rakkoofsa wajjin dogoggoran qabu. Mootummaan maaliif kana dhaadheessaa armaan dura Keeniyaa ture sabsaaraan Afrikaa keessaa giant economy ka Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaatti aane. Garuu maa inni gaaffiin ummati Keeniyaa meeqadha ummati Itoophiyaa meeqa ummati Keeniyaa miiliyoona 40 wayidha ummati Itoophiyaadha miiliyoona 120dha. Lafti Keeniyaa hagam bal'atti Oromiyaa iyyuu I don't know ragaa ammatti ragaa adda baaseen qabu garuu lafa haga Oromiyaa iyyuu hin geenyedha. Baay'ina ummataanis lafa hanga Oromiyaan geenyedha Keeniyaan jechuudha. Garuu waggootaaf Itoophiyaa dursaa turte. Amma the lower middle income keessa jirti Itoophiyaan. Kun jijjiirama guddaa Keeniyaan kun jijjiirama guddaadha. Itoophiyaan lower middle income iyyuu hin seenne. Average dhaan yoo ilaaltu GDP gross domestic product ka jedhamu dinagdee waliigala biyyattii jechuudha. Kanaan Itoophiyaan Keeniyaa caalte. Kanammoo baay'ina uummataatiif yoo hirte per capita income yookiin galii nam tokkee ka uummata biyyattii argatta. Keeniyaan gara kanaan Itoophiyaa irraa baay'ee fagoo jirti.
lower middle income keessa jirti. Itoophiyaan lower income keessa jirti hanga yoonaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo amma Dr. Ayyala Galaanaa economistii beekamaadha. Yaada kana gaazexeessaan CGTN yeroo kaasetti yaada kennee ture. Dogoggorsiisaadha. GDP'n biyyattii guddaadha jechuun diinagdeen biyyattii guddatee jira jechuu miti. Jijjiiramni jireenya lammiilee irratti dhufe jechuu miti. Fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti averagely barsiisaa tokkoof kaffalamu ji'atti waggaatti $600 hanga $1,200. Barsiisaan tokko primary education namni barsiisu jechuudha ji'atti. $600 hanga $1,200. Barsiisaa iskuulii barsiisaa yuunivarsiitiis. Barsiisaan elementary barsiisu Itoophiyaa keessatti $1 meeqa argata? $50 argata, $20 argata jetti. That is the difference. Kan jechuun biyyattiin fagoo jira, baay'ee olirraa fagoo jira. Itoophiyaan immoo waggoota darban keessatti lammiilee meeqaaf hojii uumtee, miileenaroota meeqa dhalatee, interpreneroota meeqatu dhalatee, nama meeqatu sarariyyummaa keessaa bahee, namoota meeqatu immoo maal siin jedhu miileenaroota meeqa horatte biyyattiin kan jedhutu diinagdee biyyattii mada guddachuu agarsiisa malee GDP girdif maalti fakkaata Abrish gabaabseetuma dubbadha daqiiqa tokko keessa maalti fakkaata wanniini diinagdeen biyyattii tokko qabdu qabeenyi uummati tokko qabu yoo waliin gaa maal jedhan taffiilleen qoodimsan geetti jedhan keekii foo nyaatan namni cufti mooqaan akkam fudhatee yoo dhee namni cufti afaan kee jechuuf hinum geetti. Diinagdeen biyya diqqaadhi guddadhiin dhiibban qabdu. Fairly equity wanni jedhan equity wanni jechuun equality fi equality'n gargar. Equity jechuun namni cufti uffata keeyyachuu qaba. Namni cufti ammoo uffati saamala keeyyata. Abrahaam illee meetir 3 guyyoollee meetir 3 odoo hin ta'in Abrahaam agaal aga umni isaatti aga dheerinni isaa yoo inni meetir 2 ta'e uffati meetir 2 keessa ta'u dhisiisuuf namu akkas argachuu qaba. Itoophiyaa keessatti qabeenyi dhufu tokko waan jira guutu guurrate mana Itoophiyaa jechuun biyyi bara wayyaanii fa keessa qabatan taate rootto faani warra birraatiin beetanii miti rootto liitira 120 beessee rootto natu beessee boollawwaalaa qotanii guurrachuu uumati sigibgibiin akkana Itoophiyaa addunyaa gubbaa waan jirnatti hin fakkaatu sigibgibuu jechuun maal jaafaani sigibgibuu doqne anyways so rakkoon guddoon suni qabeen biyyattii diqqa jiru garee muraasa saamuu jira aga gareen tun saamicha kana irratti gaafatame jiraate adabi noratin uumati biyyattii kan yoomeetum jiraata jechuudha agum jir faarse bulan uumati amma Itoophiyaa keessatti ogummatee jira faarsanii buluun namni baazee jaalate nama hin faarsu nyaachuuf nam faarsa arnam faarsite yoonni si faarse biri 200 sii guute suniin daabboo bitat bar jireenna so waan akkana kana bimiidhuu jira dotti yaadamedha yeewuni dabru dandeenya. Gara ajandaa keenya dhumaatti osoo hin darbin dura beeksisa tokko daawwannee walitti deebina. Ashama kun sagalee Bridge Reality garee Samu'eel Birhaanuti. Manni jireenyaa dhala namaaf ni barbaachisa. Inni kun garuu jireenya lubbuu horee yaada namaa boqochiisa. Gaaddisa aara galfii ta'ee jiraachuuf nama sassachiisa. Maarree isinis kan akkanaa bitachuu yoo feetan akkasumas kan ofii qabdan gurgurtanii bu'a qabeessa ta'uun gara xiqqaatti yookaan gara guddaatti jijjiirrachuu yoo barbaaddan dafaa mariisisa. Bridge Reality. Toora bilbila keenyaa 7674448 lamarratti nuuf bilbila. Bridge Reality garee Samu'eel Birhaanuti. Ashama kun sagalee Bridge Reality. Bridge Reality'n sponsora qophii keenya odeessaaleeti namooti kutaalee addunyaa garaagaraa jirtan bifa wal fakkaatuun qabeenyaa fi tajaajiloota keessan karaa OMN beeksisuu dandeessu jennee asumaan affeeruu barbaanne. Amma gara ajandaa keenya itti aanutti ceenaa ajandaan irra bal'ifnee ilaallu inni tokko dhimma karoora humnoota Amaaraati. Humnoonni Amaaraa keessaa fi alaa wal ijaaruudhaan egaa hojii qabsoo uummata Amaaraa baraaruu jedhanii sochii jabaattidha kan isaanii jiranii. Kanaafis karoora garaagaraa baafatanii socho'aa jiraachuu isaanii ibsaati kan isaanii jiranii. Karoorri kun amma kan bahee miti waggoota lamaan darbanii fi bifa garaagaraatiin irratti hojjechaa kan turanidha. OMN jibbanaa argateeti kan jiru karoora humnoonni Amaaraattiin socho'aa jiran keessaa dokumentiin isaanii kan jedhu keessaa isaanii ijoodha jedhan ilaallaa har'a waltajjii kanaaf. Egaa tibbana akkuma yaadattan kora guddaa Ameerikaa kaabaatti qopheessan irratti
tooftaa kamiin iyyuu sirna aangoo irra jiru kana galagalchuuf biyyattii keessatti sirna Amaaraaf ta'u ijaaruuf yookaan sirna olaantummaa Amaaraatiin hoogganamu ijaaruudhaaf kan hojjetan ta'uu ibsaati kan isaanii turani. Dokumentii nu qaqqabe keessaa karoora yookaan sochii humnoonni Amaaraa taasisaa turan kana keessaa isaanii ijooni qabsoo karaa nagaatiin sirna jijjiirra jedhanii yaaduun of sossobuuf of gowwoomsuudha waan jedhu tokko ni qabu. Kanaaf ammoo qabsoo hidhannoo jedhanii baasanii ifatti dubbatu tooftaa kamiin iyyuu hin qabsoofne tooftaa kamiin sirna kana jijjiiruudhaaf hin hojjennaa jedhanii jiru. Tooftaa ittiin sirna kana jijjiiruuf nu dandeessisuu jedhan keessaa tokkoffaan killing squad yookaan lubbuu balleessitoota Amaaraa kan diinota Amaaraa ittiin jedhan dhabamsiisuun tooftaa ijoo isa tokko akka ta'e diriirsaniiti kan isaan jiran dokumentii kana keessatti kan isaan kaasan. Lammaffaa irratti itti fayyadama saayibarii miidiyaalee akkasumas dhaaba jaajjusa yookaan basaastuu iccitiidhaan ijaaruudhaan bobbaasuu kan jedhus inni jira. Kan biraan tooftaa ittiin seenessa garaagaraa seenessa lakkoofsa uummata Oromoo xiqqeessuudhaaf danda'u uummata Oromoo kana dadhabsuudhaaf danda'u garaagaraa boocanii itti hojjetanis diriirfataniiti kan isaanii jiranii. Har'aaf dhimmoota ijoo kanneen yoo ilaalle tooftaa cimaa naannoo Amaaraa keessatti jalqabnee naannolee biroo keessattis babal'ifnaa jechuudhaan tooftaa killing squad ijaaruu kana kan isaanii eegalanii jiran kana yoo ilaalle. Amaarri kan baraaramu qabsoo karaa nagaatiin osoo hin taane dhaloota lubbuu balleessee lubbuu baraaru ijaarrachuu yoo danda'edha. Nafsi balta'u nafsa የሚያተርፉ ልጆችን ሲወልድ ብቻ ነው jedhanii ifatti karoora isaan baafatan sagantaa isaan baafatantu jira. Uummanni Oromoos ta'ee sabaaf sablammoonni biyyattii uummata ilaalcha dimokiraatawaarra hin geenye yookaan dimokiraatik tiinkiin qabaachuudhaaf uummata hin dandeenye waan ta'eef uummata kana jilgeenfachiisanii bulchuutu barbaachisa. Tooftaa kamiin iyyuu jilgeenfachiisanii bulchuutu barbaachisa. Kanaaf garee killing squad ijaaruun yookaan lubbuu balleessitoota Amaaraa ijaaruun tooftaa isa ijoo tokko kan irratti hojjechuu qabnudha jechuudhaan akka karooraatti wanti isaanii qabatanii ni jira. Isaan kana aangoorraa kaasuuf jechuunis warra aangoorraa jiru kan aangoorraa kaasuuf humni lubbuu balleessituu Amaaraa kan gufuu qabsoo sabichaati jedhan hunda irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu danda'utu irra jiraataa jechuudhaan kaa'anii jiru. Amma gareen akka fakkeenyaatti maqaa moggaasanii fi ittiin socho'aa jiran tokko ni jira. The Divine Army of Amara yookaan የአማራ መለኮታዊ ኃይል kan jedhu tokko ni jira karoora kana keessatti DAA jechuudhaan kan isaanii waaman gabaabumatti jechuudha. Humni kun afaanota garaagaraa dubbachuu namoota danda'anii fi ogummaawwan garaagaraa akkasumas hojiilee garaagaraa irratti namoota bobba'an mara hammachuudhaaf kan danda'udha jechuudhaan wanni isaanii kaa'anii jira karoora kana keessatti. Amma fakkeenyaaf qeesii ta'ee bataskaana seenee ganama qaddasee galgala tarkaanfii ittiin uummata Amaaraadhaaf injifannoo argamsiisuudhaaf ni danda'a jedhu san fudhatee akka bahu taasisuun tooftaa tokkodha. Profeesarii ta'ee manneen barnootaa keessa seenee gocha lubbuu balleessuu kana raawwatee bahu haala inni itti danda'u yookaan sanaaf haala akka inni mijeessu taasisuun isa tokkodha. Monoksee ta'ee gadaamii seenee achi keessatti ergama isaa raawwatee kan bahu ta'uu danda'a. Hakiima ta'ee hospitaala keessatti qacaramee buufata fayyaa keessatti qacaramee tooftaa ittiin oguma isaa fayyadamuudhaan akka killing squadiitti yookaan akka lubbuu balleessuutti tajaajilu mijeessuun ni danda'ama jedhaniiti kan isaan yaadanii. Daldaltoota hojii saalquunnamtii irratti bobba'an hojjettoota mana bunaa jedhamu yeroo baay'ee garuu hojjettoota mana bunaa mara ibsa jechuudha baannus daldaltoota hojii saalquunnamtii irratti bobba'an fayyadamuudhaan isaaniin akka killing squadiitti fayyadamuudhaan ergama Amaara baraaruu kana ergama Amaara gara aangootti fiduu danda'u kana raawwachuudhaaf ni dandeenya jechuudhaan. Egaa tooftaan killing squad ijaaruu yookaan lubbuu balleessitoota ijaaruu tooftaalee qabsoo ittiin uummata Amaaraa gara fuulduraatti finna jedhanii qabatan keessaa isa tokkodha jechuudhaaf akka fakkeenyaatti kaasudha. Ani waan gareen Amaaraa tun waggootanii 4-5 darban eega biyyan godhu dhufe tolchaa turte namni siyaasaan Itoophiyaa galteef warri dhugaaf dhaabbate duun falmaa ture. Warri ammoo gar qilleensi bubbisu barat qabuddeena jiraatammoo garumta waliin farrisaa ture jechuudha. Deemanii dhumi garee tana maal akka fakkaatu garee tan waliin hiriiruun qiyaamaa gamgeetta akka biyyatti buus waliin argina jirra jechuudha. Gareen tun Itoophiyaa faarsitii uffata arongaa deebicha qayyam keeyyatan sun waan dabarte
waan Itoophiyaa tokko keessatti nargitu jechuudha. Mee karoorum warra kana halaalluuti. Karoor sadi baafatanii jiratanii kaayoo warra jalqaba irratti mootummaa Abiy Ahmed warri warcaala dhaadheessin jiru Muse maqaa Muse jedhu letti moggaasanii guddoo dhaadheessaa turanii samii horsiisaa turanii mootummaa Itoophiyaa jecha turan. So waggaa afur haa waggaa shaniin booda gaddeebana Abiy falmuu kaasanii jiran. Abiy by any means buu qaba baduu qaba. Kanaafuu istiraatiijii sadii fayyadamnaa jedhan. Jalqaba irratti Killing Squad garee lubbuu balleessitoota ijaaru, lammeessoo garee basaasa ijaaru, sadeessoo seenaa sobaa himu. Wantooti am sadee warri laf keeyyatu kun in hojjetu siyaasa ammaan tana keessa siyaasa ammaan tana addunyaan ittiin hoogganamtu kan keessatti wanni kun hin taati wateette waan baay'ee si saalfachiisaati. Warri sirni durii leellis kunin sirni durii ilaallachuu callaa doon ta'in ilaalchi warra meentaalitii warraatiyyuu meentaalitum dura sun ittiin herreganin. Deez Squadiin baay'ee garee lubbuu balleessitoota addunyaan 1936 keessatti fayyadamte. Iron Guard Romania jedhanii bara durii keessa political enemies warra siyaasaan simorbu ittiin balleessuuf jalqabame 1960 biyyoottan akka Argentina, Chile, Latin America keessa babal'achaa dhufe. 1990 wanni kun hirdhachaa dhufte jechuudha. Sababi isin hirdhattee baduu dandeetteef maal? Ika dhimeme bu'aa sii caala miidhaa waan baay'atuuf jechuudha. Fakkeenyaaf sirni tokko buusuuf sirni tokko diiguuf sirni diiddi malee nam sirni hoggan ni jeeftu. Fakkeenyaaf sirni bilisiginnaa sirni wayyaanee TPLF sirni EPRDF hoogganaan Mallas Zeenaawi ture. Eegi Mallas Zeenaawi diiwenduum sirni sun itti fufee jira. Yaalanne jibbuunus waggoottan akka Mallas Zeenaawi waggaa gamii itti fufe waggaa 4-5 tokkaayyuu bulchee jechuudha. Hooggantoota siyaasaa ajjeesuun namoota isaan deeggaru didanii balleessuun wanni jijjiiraman jirtu tokko lammeessoon basaasummaa. Basaasa mootummaa tokko dhaqqabsiisuuf of course caasa biyyattii ka qabatan keessatti birookiraasii olaanaa warra harka qabu warra dhaabbilee magaalaa Finfinnee keessa jiran dhaabbilee federaal keessa jiran hedduu fayyadamanii mootummaa irra dhiibbaa uumuu hin danda'an. Ministirii mootummaa baasuu hin danda'an. Kunillee nagam deemti. Sadeessootiif tacuuf caalan ajaa'ibtu seena sobaa himuun seena sobaa akka istiraateejii tokkoof fudhatanii jechuudha. Look tan amma wanni seentiraal pirinsipiliin guddoon ajaa'ibti. Itoophiyaa keessa seenaan sobaa himamuun sadarkaa olaanaa warri kun himachaa ture. Seena sobaa ka durii kitaabaan nutti himu waraan Tigraay keessatti ammoo practically soba amanuu dhiisi dubbachuun nam saalfachiif soba turan. Ayilaandii faanii qawwee boojii qawweetti dhukaasanii nam 10 ijjeesu nam 20 baqachiisuun faan dhufte jedha. Wanni kun akka istirateejii ka jedhaniiti malee dhiibbaa warri kun tolchuuf karoorfat dhiibbaa salphaa akka hin taane nam mul'ataa jechuudha. Amma kana part of strategy godhanii kaasuu danda'an. Qondaaltota mootummaa kasaan garee Amaaraa taamma mootummaa bilisiginnaa keessa jirtu sodaachisuuf fakkeenyaaf garee lubbuu balleessitoota ramannee namoota nu dur dhaabatan of dura buqqisuu garee basaasaa ramannee jechuuf mootummaan isaa waliin hojjechuu akka shakkii eeggalchuu burjujjeessuu seenaan sobaa hojii isaaniitti duriiyyuutti jiranii karaan kunini mootummaa buqqisuuf agam gaarenti qabaate jedheen amanuu natti ulfaachuu baatullee gareen tun karoora isiin qabattee deemuu ni jirtu istirateejiin isiin qabattee deemuu ni jirtu sirni balleessuu qofa ton ta'e dubbiin sirna Abiy Ahmed balleessuu qofa bilisiginna balleessuu qofa miti Oromooleen bilisiginnaa wal jaalalin qabu bar bilisiginna jala ka Oromoo miidhamelleen hin jiru bar kaayoon isii guddayyoon mootummaa Abiy Ahmed khamuusa jette faartaatu oonigaay mangis jechuu jiran karooriyam bocame ittiin deemamuu jiru kun sirni bilisiginnaa don taane Oromoo target godhe jib Oromoo ramad jalqabisa central principle karoor kana khagare rubu balleessitoota karoorsan khabasaastot mootummaa federaalaa keessatti tiyaaran khaseena soba irratti xiyyeeffatema bar Oromoo Madagaskar dhuftani Burkina Faso dhuftani jinni galamalee dhuftan imam yaquuf garuu ammallee karoor dhibi qabatanii dhufuu warra waan hin dhabneef Oromoon itti jabaate tokkummaan dur dhaabachuu baannaan balaan gareen tun biyyatti keessatti dhaqqabsiisuuf deemtu salphaa jedhee namanan. Ergamni garee kana sirna buqqisuu miti namni keenya ka hubatuutu irra jiraatu. Sanadi kun waggaa 2 dura qophaa'e. Sanada akka haaraatti amma gadi ba'e miti. Waggaa 2 dura giddugala qorannoo fi qo'annoo akkasumas dokumenteeshinii Amaaraa jedhamuun kan qophaa'edha. Paartii sanada kanaa keessa muraasa kan dhiyeessaa jiru jechuudha. Paartilee tooftaa qabsoo jedhaman kan amma yihuun kaase lubbuu balleessu Killing Squad, Cyber and Media War sadaffaan immoo seenessa sobaa kan jiru. Paartii kana yookiin kutaalee sadan kana qofa kan dhiyeessaa jiru. Ka'umsi isaa maalii jedhe tokkoffaa ummati Amaaraa tokkummaa nagaa sona yookiin mooraalii waan qabuu fi miidhame gowwaa ta'ee undermine godhamee jedhee eegala barreeffamni isaa. Kanaaf ummati keenya tokkummaa Itoophiyaa waan leelliseef nagaa waan leelliseef naamusa yookiin mooraalii waan qabuuf Itoophiyaa keessatti miidhamaati jira. Kanaaf tooftaan kuni bira darbamuutu irra jiraata. Adeemsi amma yoonaa keessa dhufne Amaaraa miidhee jira gara tooftaa biraa deemuu qabna Amaaraa baraaruudhaaf.
Amaara baraaruuf immoo namoota lubbuu balleessanii lubbuu baraaran horachuu qabna. Amaarri ciniinsifatee namoota lubbuu balleessanii lubbuu baraaran da'uu qaba jedheeti eegala. Kanaaf seentariinsaa walama. Tokko dhiiga dhangalaasuu. Dhiiga dhangalaasuu maal jedha Baayibilii keessaa bakka tokko caqasa. Yaala dam siree teellam. Wareega malee fayyinni hin jiru jedheeti kaasa. Kanaaf eenyurratti immoo xiyyeeffanneedha. Ergamtoota bi'aadeen ka Baardaar jiran, ka Finfinnee jiran, kutaalee garaagaraa jiran irratti xiyyeeffachuu qabna. Warri kun muka qottootii Amaaraadhaaf jedha. Inni lammaffaan uummata Oromoo jedhaa jira. Gaallaa jedhayyuu Oromoo jedheen kaasu. Gaallaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Qabxiin lammaffaan dhiiga dhangalaasuu taanee ergamni lammaffaan Oromootti diina baay'isuu qabna jedha. Kanaaf tooftaawwan kanneen keessaa ka akka saayibar yookiin miidiyaa waarii keessatti maqaa saboota garaagaraatiin akkaawuntii qopheessinee olola garaagaraa Oromoo irratti oofuu qabna. Jibbiinsa Oromoo lallabuu qabna. Akka saboonni biyyatti hundi Oromoo diinoonfatan, Oromoo irratti kaka'an yeroo hundumaa miidiyaadhaanis karaa miidiyaa hawaasaa Facebook illee maqaadhaa irratti duula garaagaraa gaggeessuu qabna jedhee akka galmaatti immoo maal kaasaa Oromoo miliyoona 40 jedhamu keessa amma jiru kana gara miliyoona 20tti xiqqeessuu qabna jedheeti kaasa. Kun maraatummaa jaarraa 21ffaa jennee fudhachuu dandeenya. Maraatummaa jaarraa 21ffaa garee finxaaleeyyii Amaaraa. Akkuma atiyyuu kaaste humni kun diina Amaaraa lakkoofsa tokkoffaa jechuudhaan as dookumentii kana keessatti kan inni kaa'ee jiru uummata Oromooti. Maqaa dhumaatan makaas jeqanaanidha kan isaanii waamanii. Tooftaalee qabsoo diriirsan hunda keessatti waan Oromoof Oromoo yookaan hoogganoota Oromoosa jedhanii hoogganoota Amaaraa keessaa warra hoogganoota ba'aadan dabalatee jechuudha. Isaaniin dabalatee isaan kanarratti bifa taargeet godheenidha kan hojiin hundumtiyyuu hojjetamu. Amma kiiliing iskuwaadiin yookaan humni lubbuu balleessituu inni jaarraa jedhanii ergama isaa gaafa fudhatu sabaaf sablammii fakkaatee kan bobbaafamu ta'uudha kan inni eeru asirratti. Afaan sabaaf sablammii hin shaakalaa aadaa isaanii haga irratti haga tokko beekumsaa hin horata. Sanaan duula hololaa ni geggeessa. Inni gama miidiyaadhaan bobbaafamu duula hololaadha kan inni geggeessu. Sabaaf sablammii fakkaatee akkaawuntii maqaa sanaan banameen ganamaa galagala jibba uummata Oromoo irrattidha kan inni oofu. Uummanni Oromoo kanaan dura akka sabaaf sablammoota biyyattii cunqursaa turettidha kan inni hojii isaa hojjetu. Sanaan sabaaf sablammoota biyyattii biroo uummata Oromoo irratti kakaasu waan jedhu galmee adeem tooftaa akka tooftaa qabsootti kan isaanii fayyadaman inni tokko. Humni kiiliing iskuwaadii yookaan lubbuu balleessaan Oromoo fakkaatee seenee ergama isaa raawwatee Amaara ta'ee bahaa jedha asirratti wanni isaan ifatti kaa'anii jiran. Oromoo fakkaatee seenee Amaara ta'ee dirqama isaa raawwatee baha jechuun sabaaf sablammii Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyyattii biroo fakkaatanii seenanii ergama lubbuu balleessuu itti kenname sana raawwatanii akkuma sila kaasne qeesii fakkaateen seenaa jedha, moloksee fakkaateen seenaa, dooktara fakkaateen seenaa jedha. Iddoo jiru hundumaatti iyyuu kan ergama lubbuu balleessuu kana fudhatee dhalataan Amaaraa ergama lubbuu balleessuu kana fudhatee bobbaafamu bakka jiru hundumaa irratti iyyuu isaan taargeet jedhe irratti ergama isaa raawwate fakkaatee seenee ergama isaa raawwatee ba'aa kan jedhu adeemsa sanaadha kan isaanii qabanii. Itti fayyadama saayibariidhaan wal qabatee hojiileen gama kanaan hojjetaman hundaa ol murteessuu akka ta'anis ni kaasa. Ragaalee fi odeeffannoo basaasuun qaama qabsoo Amaaraa dura dhaabbatu ragaalee isaa hunda basaastee yookaan butte qullaa dhaabuudhaan akka gabraatti gara barbaaddetti ooftaa jechuudhaanidha kan inni kaawwas irratti. Keessumaa hoogganoota mootummaa fa'i irratti dhagaanni kun dhaabbilee fi hoogganoota mootummaa tarii abbootii qabeenyaa fa'a isaan kaampaanota gurguddoo geggeessan irratti ta'uudhaaf ni danda'a. Isaan irratti gocha haleellaa saayibarii raawwattuun gara barbaaddetti gara uummata Amaaraadhaaf ni fayyada jettutti micciiruudhaaf ni dandeessaa jechuudhaan ergama sanaaniif kenna. Hojiin gama miidiyaatiin hojjetamu bakka sadiitti qoodeeti kan inni kaa'u. Gareen oduu fi dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatee hojjetu ni jira. Gareen xiinxaltoota siyaasaa maqaa jedhuun ijaaramee socho'u ni jira. Gareen immoo hojii hololaa ta'ee jedhee hojii hololaa irratti bobba'u ni jira. Keessumaa kana hojii hololaa kun sabaaf sablammoota biyyattii biroo uummata Oromoo irratti kakaasuudhaan uummata Oromoo hunda biratti jibbisiisuudhaan
even hanga galmi isaanii akkuma keesse uummata Oromoo kan lakkoofsasaa walakkaadhaan hanga hir'isuutti kan gahu akka ta'edha kan isaanii kaasanii seenessa sobaa garaagaraa yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa jiraachuudha kan isaanii ibsan seenaa uummanni Oromoo uummattoota biyyattii sabaaf sablammoota biyyattii irratti miidhaa guddaa hordofsiisaa turuusaa mul'isu kan gadi ba'u ni jira. Sanarratti bu'uura godhannee uummata Oromoo fudhatama dhabsiisuudhaan dabalatti fudhatama dhabsiisuudhaaf ni hojjennaa yaada jedhu qaba. Maali si fakkaate yoone wanniin kunini karoori kun karoora mootummaa kuffisuuf maqaa jedhuun bahe malee karoora Oromoo miidhuuf galmisa sunum. Karoori kunini harki caalaan fakkeenyaaf haayolaaf kaam keessa garee lubbuu balleessitoota basaastota seenaa sobaa miidiyaaf saayibarii kan keessa moorollees diqqaadhi mootummaa buudan da'u basaasa waan dabarte kaan mootummaan waliin qabatu jechuu dandeetti. Gareen tun baay'ee gareen akkanaan hundooftuun a software version of modern version jechuu ni dandeetta. Garee lubbuu balleessitoota jechuun modern version of terrorist yookaan garee shororkeessitoota hamtu jettee ni laakka'uu dandeetti. Gareen shororkeessitoota tun bilchiginna balleessuu batun taane kaa'uun isii Oromoo balleessu. Jibbisiin qabdu qondaaltota mootummaa caalaa Oromoo kamiyyuu rakkabdu wal fakkaata jechuudha. Garaagarummaa tokko illee hin qabu. Warra qondaaltota mootummaa keessa ari'aman maqaa kanaan kaawwannee tuuti malee jibbisiin irra qabdu jibbisiin irra bobbaatuuf Oromummaa nam mootummaa wal qubi hin qabne kan mootummaa mormu akkasumas kan mootummaa deeggar wal qixxee itti duuluu jirti jechuudha. Gareen tunini ajanda jalqabaa garee lubbuu balleessitoota tan waggoota lama sadeen dabre Itoophiyaa keessatti harkuma qabdi ittum jirti baay'ee garee lubbuu balleessitoota turti. Magaala Finfinnee keessatti dabalatee bakka kakkaatti dargaggeessa Oromoo ajjeefamaa ture bara Caaluu Hundeessaa dabalatee harki qaamolee barcuma gubbaa jiraniillee kee jiraachuu haa jiraatu malee namoota Oromoo ajjeefaman namoota profile ta'an ideoloojii warri maqaa barcuma gubbaa jirulleen ideoloojii warra kana liqimsee aleella sun darbee jechuudha. Daanga Oromiyaa bakka kakkaatti wallag dabalatee maani dabalatee haadhulfa wanni siin ijjeeftus is part of my killing squad waan taateef killing squad qondaaltota mootummaa agumiitu because qondaaltoti mootummaa Abiyyi Ahmad irratti kiiloo itti jeeftu boodigaardii 50,000 marse deemaan jechuudha. Konkolaataa xiyyitiin nurra deemaan jechuudha. Kanaafuu gareen mandar kee jirtu lama sadii Abiyyi Ahmad ijjeesuuf hin karoorfattu. Maqaa Abiyyi Ahmad buur godhatte Oromoo ijjeesuuf jechuudha. Ijjeechaan godhamtu ka dubartii manbunaa kamaanii ka dargaggeessi jaalanii cheerchii maanii qeessi fakkeessanii ergan kun cufti nam Oromoo ta'e galaafachuuf dargaggeessi Oromoo beeka Oromoo ayyoo Oromoo nam Oromoo quuqam nam Oromoo fobeedhaan taargeet godhan dadamsanii miidhuuf waan taateef sirriitti itti yaadamu qaba. Lammeessoo seenaan soba bare bilchiginnaan seenaa addan qabdu. Seenaan isiin dalagaa turtellee warri waliin dalagaa tur. Seenaan bilchiginnaa ka waggaa afran darbe harki caalaa ideoloojii warra kanaatiin hoogganama ture jechuudha. Seenaan dansaa yookaan seenaa namaan isiin bilchiginnaa irraamti hin jirtu. Seenaan jibbaan guutam kasiin himuuf karoorfatti seenaa Oromooti jechuudha. Bilchiginnaan akka waliin qaban agarsiisuuf. Kasadeessuu ammoo wanni amma miidiyaaf saayibarii waan jedhan kan biyyi keessa bilisummaanitti jiru jechuudha. Qondaaltota mootummaa fudhachuu dandeenya. Adaanech Abeebee, Shimallis Abdiisaa, Abiyyi Ahmad, whatever. Aguma kumsa dirriba lammeessa yookaan marroo abaaran agum Jawaar Mohaammed abaaran agum Mararaa abaaran agum Baqqalee abaaran agum hooggantoota siyaasaa bira abaaran qondaaltota bilchiginnaa labaaruu jiranii jechuudha. Gartee yoo jibbii warra bilchiginnaa taate abaarsi warra marroo birsaa ga'uuf hin jiru. Yoo jibbii warra bilchiginnaa taate abaarsi warra Jawaar bir wanni ga'uuf hin jiru. Yoo jibbii warra marroo Abiyyi taate abaarsi warra Daawud Ibsaa bir wanni deemuuf hin jiru. Abaarsi warra Abiyyi Ahmad ta'uu qaba. Abaarsi warra ammoo Abiyyiif maqaa biyyiitiin deemu malee gareen bilchiginnaa gareen amaaratu walama tokkoon hin beekamti. Yeroo hedduu maqaan isiin himatti maqaa biraati wanni isiin taphatu waan biraati. Maqaa Itoophiyummaatiin amaar guddisa turte yakka amaama cufa raawwachaa turteen sun ammallee waan godhu feecufayyuu maal gooti. Garee wayii maqaa jaartii fi garee Oromoo jettiin yookaan Oonigaa jettiin garee bilchiginnaa Oromoo maxxansituu Oromoo miidhuuf waan karoorfatu waan taateef qaamolee mootummaa ta'uu dandeetti mormitoota ta'uu dandeetti diqqaa guddaan Oromoo haleellaan kun haleella Oromoo irratti xiyyeeffatu waan taateef garee shiftaa garee dhiig nama dhuguuf wali jaartisan tokkummaan qolachuu qofa furmaataa jechuudha. Harki caala gareen tun akkuma reefu dhallaan qeessi fakkaatanii barsiisa fakkaatanii maanii fakkaatanii hundi caala laal dhaluu ta'een cufin beekan ilaal dhaluu ta'een hin beekan Oromoo misloo qabtoo Amaara Oromoo mawxaat kun jechuun maal jechuudha dhalattoota Oromiyaa keessa dhalan yakka reefu odeessa kan jalqaban rakkaam Gambeella keessatti gaafa dargaggeessa Oromoo shaneedhaan obbaasan. Warri waliin daa'imee filchiisa ficcisiisa tur warra faana maarifa dubbat kamagaal sun kee dargaggeessa bara hin jiraatu jechuudha. Oromiyaa kee warra akkana kun baay'inaan jiraachuu. Garee shiftata waliin hojjetu cufa taargeet godhanii ofirra dhaabsisu baannaa wanni Oromoo dhufuuf deema waan salphoo miti nu jibba lallabuutti hin jiru. Uummata Amaaraa hin jaalan, uummata Tigree jibba akka uummataatti qabni hin qabu. Garuu garee shiftaa ta lubbuu nama dhiig nama dhuguuf deemta Oromoo dhufti
tokkummaan qolachuu qofa furmaata jechuudha. Bilisignaa yoo annaan taatu saamichaan taata saamtanii sangeet. Kasaamtan sun ammoo akkinyaan nyaaphi kun isan balleessuuf jira. Oromoo adamsu dhiisaa nyaap kan ofirra qoladhaa jedhan gam kiyyaan. I think karoorri warra kanaa hojiirra waan jiru natti fakkaata jechuun akka tilmaama kiyyaatti wanni isaan amma as keessatti karoorsan kun amma lafarratti Oromiyaa keessatti Oromiyaan alattillee waan dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jirudha. Hoogganoota naannichaa kan muka qottooti jedhanii kaasan hoogganoota bi'aaden irratti illee waan raawwatamaa jirudha. Waggaa sadi duraanii hoogganooti naannichaa masaraa mootummaa naannichaa keessatti ka jumlaadhaan ajjeefaman. I think karoorri isaa yookiin qabatamaan hojiitti erga seenee bubbulee jira jechuudha. Ajjeechaawwan qaroowwan Oromoo irratti Oromiyaa keessatti baay'ee oppidootu Oromiyaa bulchaa jira haa jennu malee warra muka qottoo ta'an kanneen fayyadamanii Oromiyaa keessatti ajjeechaawwan qaroo Oromoo irratti raawwatamaa turan hundi isaan qaama karoora warra kanaati jedhee fudhatu hin danda'a. Kan biraa odeessa sobaa wajjin wal qabate karaa miidiyaa garaagaraa, karaa yuutuubaroota isaanii, karaa ogeeyyii miidiyaa, karaa aktiivistoota isaanii wanni waggoota 3-4 darban deeme Oromoo irratti deemaa ture qaama karoora kanaati. Oromoon Itoophiyaa keessaa hin dhufne lafa guddicha amma Oromiyaa jedhamuu fi dachee amma dhuunfatee jiru kana saboota kabiroo maayinooritii dabalatee uummata keenya irraa fixee qabatee lafti Pilaatoon Shawaa, lafti Wallaggaa lafa keenya, Matakkal lafa keenya kan jedhan ka'umsi isaa egaa karoora qabatamaa warri kun lafa kaanii fi dookumentii godhanii amma nu bira ga'e kana jennee fudhatu hin dandeenya. Seenessi sobaa hojii miidiyaa hundi isaa qabatamaan waan lafarratti argaa jirudha. Wanni kun immoo baay'ee hundaa ol kan miidhu uummata Amaaraati. Uummata naannichaa kamiidhu malee kan fayyadu akka hin taane namuu itti mutu irra jiraata. Hojiin kun baay'ee hojii maal jedhama yadaboo firdinoo amma wanni isaan deemaa jiran kuni moobattaakii bakka baay'eetti kan raawwataa turan. Moobattaakiin jalqaba warruma moobattaakii yookiin justisii moob justisii encourage godhu nyaata gara fuulduraattis isaaniif balaa guddaadha. Uummata Amaaraa uummata biyyattiitiin wal keessa bakkee garaagaraatti jiruuf balaa guddaadha dheeti ka fudhadhu akka uummataattis nu saboota kabiroo ollaa keenya jiran hubachiisuun alarti gochuun baay'ee barbaachisaadha jedheedha. Wanni guddaan amma sana karoorri kun amma namni keenya gadi xiqqeessee ilaala barbaachiftu akkanumaan akkana jette akkanumaan wacce jedha garuu qabatamaadhaan yoo ilaalte wantoonni dookumentii kana keessa ta'an hundumti isaaniiyyuu wantoonni as keessa jiran lafarratti wanta raawwatamaa jiranidha. Akkuma jenne waggaa 2 guuteera erga karoorri kun bahee waggoota 2 darban keessa waan Oromoo irratti raawwatamaa ture waan dhalataa Oromoo irratti raawwatamaa ture sabaaf sablammii Oromoo irratti kakaasuudhaaf hojii hojjetamaa ture hundumaan isaa yoo dhaabbattee ilaalte qaamuma karoora kanaati jechuudha. Uummanni Oromoo amma of eeggannoo guddaa gochuu qaba jedhee kan inni yaadu kaasuudhaaf barbaadu amma gadi xiqqeessanii ilaaluun hin barbaachisu. Karoorri jara kanaa karoora summaadha, karoora hamaadha. Oromoo gidduutti wal shakkii uumuudhaaf adeemsisaan deemaa jiran ni jira. Oromoodhuma gidduutti Oromoodhumallee wal dura dhaabuudhaaf isaan Haayilaandii irra jiraatan keessumaa warra akka Shawaa fa'aa Wallaggaa fa'aa Oromoo miti isaan jechuudhaan seenessi isaan facaasaa jira. Nama dookumentii kana keessatti wanti argitu Oromoo gidduutti illee diigumsaaf wal shakkii uumuudhaaf adeemsi deemamaa jira. Sabaaf sablammii biroo irratti Guraageen, Daawuroon, hundumtiyyuu uummanni Oromoo seenaa keessatti uummata isaan miidhe isaaniin gabroomsee lafa isaanii irraa saame akka ta'etti dhiheessuudhaaf sadarkaa karooraatti wanni as karoora dookumentii kana keessatti taa'ee jiru karoora summaa'aadha. Argaas immoo turree jira. Uummata Oromoo irratti haleellaan kallattii garaagaraatiin banamu lolli bifa garaagaraatiin banamu hundumtiyyuu qaama karoora kanaati jechuudhaaf ni dandeenya. Kanaaf karoora jarri kun ittiin socho'an summii jarri kun facaasaa jiran gadi xiqqeessanii ilaaluun hin barbaachisu. Bifa danda'ameen harkatti fashalsaa deemuu fi sabaaf sablammoota biyyatti biroo wajjiniin wal amantaa uumuu jabeessaa deemuun baay'ee murteessaadha jedheetanii yaada. Tooruma qaawwi karoora kana akka isaan hojiitti hiikkataniif isaan dandeessisu banamaa fi deemeen adeemsonni itti aananii dhufan yookaan gochoonni ta'an madaan isaanii godaannis isaanii kan caalan ta'aa waan deemaniif kanaaf karra banuun hin ta'u sirni aangoorra jiru osoo adeemsi jira kanarratti dammaqaa deeme baay'ee murteessaa natti fakkaata. Isaan
Uummata Oromoos isa 4 kiiloo jirus isa bosona jirus akkuma waraana deebiidhaan kaastu garaagara godhanii ilaalaa hin jiranii oneegaawwii aggazaaz jedhaniiti kan isaanii ifaan ifatti labsuu irratti argaman. Dookumentii kana keessattis ifatti kan taa'ee jiru isa kanan sirnicha garagalchuu aangoo sirnichaa dhuunfachuu uummata Oromoo yoo danda'an walakkaadhaan lakkoofsasaa gadi hir'isanii maayinooritii godhanii of jalatti dhiitanii bulchuudha galmi isaanii waan ta'eef irratti dammaquun murteessaadha. Yaa oneegaawwii aggazaaz jecha kan callaa namni fudhatee sirriitti haroor warra baraa jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad kafroome ittiin biyyatti balleessaa ture. Ooni gadoon taane ooni diin jedhee labsee bara Oromoos ooni shoror keessa jedhee ni jira. Ooni jechuun waraana bilisummaa Oromooti maqaan jalqabaa baa'u. Kaan namoota Oromoo kaanidhaa guure kaanii shoror keessummaan yakkee miidha ture. Kawanni waliin biyyatti saama ture kawanni waliin biyyatti diiga ture garee tanaa jechuudha. Gareen tun ammoo maal taate hin quubni satisfied hin taane karoorisii aangoo waan taateef maqaa aangoo kanaan bilisiginna qof balleessuuf deemuutiin jirtu. Oromoo balleessuuf waan taateef tabilisiginnaa waan dhibaate paartii siyaasaati feet baddu feet katurtuuti. Garuu Oromummaaf tokkummaan qabsaa'uu qabnu waan jirqaasani. Yaa warra kana eenyutu hidhaarraa hiikee uummata keenyatti gadhiise kan jedhamu gaafii guddaan beekta. Warri kun waggoota 27 darbaniif in fact qaamoleen garaagaraa karaa garaagaraatiin miidiyaadhaan barruuwwan garaagaraatiin kitaaba maxxansanii Oromoo bifa kanaan maqaa balleessanii fi duula labsaa turanii jiran kan akka Profeesarri tokko ka Ameerikaa jiru Profeesar Hayilee Geetaachoo Hayilee kan akka eenyu ka kibbaa tokkollee turee jira amma Rabbi araaramuuf jenna ka biyya Laareebboo namni wayii turee jira. Qaamoleen akkasii turanii jiru waggoota 27. Garuu bifa haaraan ijaaramanii karaa miidiyaadhaa, karaa paartilee siyaasaa, karaa diiyaasporaa, karaa abbootii qabeenyaa fi sadarkaa amma baadiyyaaf magaalatti ijaaramanii qawwee hidhatanii uummata irratti kan duula labsan bara bulchiinsa Abiyyi Ahmad. Maaliif onnee horatan warri kun bara bulchiinsa Abiyyi Ahmad yoo jettee kaafte akeeka yookiin immoo tooftaa bulchiinsaa Abiyyi Ahmaditu uummata garee kana, garee finxaalessaa kana uummata keenya irratti kakaase hidhaadhaa yaasee uummata keenyatti bobbaasee jira. Kanaaf amma isaan kan baaraganii at least bifa haaraadhaan uummata keenya irratti duula labsaa jiran Abiyyi irratti illee kan duuraa jiran Abiyyi Ahmad waraana kaabatti eegale dhaabuu isaatiin sadarkaa barbaadanitti immoo Oromiyaa waraanuu dhabuu isaatiin waan ta'eef warra kana hidhaarraa kan nutti gallakkise bulchiinsa Abiyyi Ahmad jennee fudhatuu hin dandeenya. Oromiyaa Global Forum kan jedhamu jaarmiyaalee garaagaraa of keessaa qabu garee kana balaaleffateeti jira. Haleellaa walirraa hin cinne soba burjaajii seenaa eliitii Amaaraatiin Oromoo irratti deemaa jiru ni balaaleffanna ibsa jedhu baasee jira. Keessumaa Grand Amara Convention yookiin korri guddichi Amaaraa jedhamu kan bitootessa 26 gadi 27 Ameerikaa keessa gaggeeffame waamicha duguugga sanyii Oromoo irratti kan labsedha. Jechoonni isaan fayyadaman Oromoo namummaa gadi dihumanize kan godhanidha. Adeemsa uummata Amaaraafuu hin taanedha. Sochiin isaan immoo qabiyyee lafaa barbaacha duula labsaa jiran uummata Amaaraa gatii kaffalchiisuu danda'a. Uummatoota immoo irratti duguugga sanyii hordofsiisuu danda'a. Kuni waan kaaba Itoophiyaatti uummatti Tigraay irratti raawwatamedha. Kanaaf waraana walirraa hin cinne biyyattii keessatti hordofsiisuu waan danda'uuf dhaabsifamuu qabaa jedhanii jiranii. Sochiin garee kanaa waraana walwaloo Armageddon kan jedhamu waraana all against all jedha Dr. Tsaggaayee Araarsaa waraana akkasii fiduu danda'a. Kanaaf ni balaaleffannaa jedhee jira Oromiyaa Global Forum. Oromiyaa Global Forum holola jibbaa fi duula sochii humnoonni Amaaraatti banataa isaa jiraniif gama Oromootiin jaarmiyaa akka jaarmiyaatti deebii kennedha jedhee ta'een kanan yaadu. Kanaaf galateeffamuu qabu jedhee yaada. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa tokko qofa miti. Walitti qabama jaarmiyaalee fi jaarmoota hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti argamaniiti. Egaa ibsa isaa kanaan qabxiilee garaagaraa eeree jira. Oromiyaa Global Forum bulchiinsi Abiy Ahmed erga aangootti dhuferraa eegalee abjuu fedhii fi abdii gama humnoota Amaaraatiin ture ni tuttuqa. Abiy Ahmed Itoophiyaa sirna mootii leellisaa gara aangootti dhufuu hordofee
Itoophiyaa sirna mootii olaantummaa Amaaraa irratti hundooftanuuf deebisa jechuudhaan humni kun akka ergamaa rabbiitti isa faarsaa turu. Abiy Ahmediin akka ergamaa rabbiitti faarsaa turuudha kan inni eeru. Beekamtiidhuma mootummaa Abiy Ahmediin humna milishaa ijaarratee Oromiyaa keessatti, Tigraay keessatti, Beenishaangul Gumuz keessatti uummata Oromoo, uummata Tigree fi uummata Gumuz irratti gocha duguuggaa sanyii raawwataa turuusaa inni eeraa ibsi kuni. Fedhii lafa Tigraay akkasumas lafa Oromiyaa Wallagga faa dabalatee Beenishaangul Gumuz keessa Matakkal faa dabalatee lixa Tigraay Walqaayit faa Raayyaa faa kan hundumaa bulchiinsi Abiy Ahmed nuuf deebisa abjuu jedhuun yookaan abdii jedhuun hanga adda waraanaatti waliin bobba'uudhaan waliin loluutti gahanii akka turanillee wanti inni kaasu ni jira. Haa ta'uti waliigalteen nagaa buusu TPLF waliin mallattaa'e hariiroo Abiy Ahmedii fi humnoota Amaaraa kana dugdaaf garaa gochaa jiraachuu wanti ni jira as keessatti. Abiy Ahmed humnoota Tigraay waliin waliigaltee mallatteessuu isaatiin fedhii humnoota Amaaraa sana deliver gochuu dadhabe yookaan fedhii isaanii sana guutuu dadhabe. Kanaaf isumayyuu gara diinaatti jijjiiruudhaan oneegawwii aggazaas waan jedhu maqaa akkasiitti moggaasanii irratti bobba'anii jiraachuu wanti inni eeru ni jira. Kana keessatti taargeetiin humnoota Amaaraa kun tokkoffaa uummata Oromoo irratti ta'u, uummata Oromoo seenessa sobaatiin maqaa xureessuu, arrabsuu fi balleessuu irratti fuulleffatanii hojjetaa jiraachuu isaanii wanti inni kaasu ni jira. Kana irratti keessuma holola sobaa adeemsa sabaaf sablammoota biyyattii wal dura dhaabuudhaaf wal fixiinsa biyyattii keessatti humni kun karoorsaa jiru kana ummati biyyattiis ta'e hawaasni addunyaa callisaan ilaaluu hin qabu wajjannoo jedhu calaqqisiiseera. Qaamni Oromiyaa Global Forum Combat kun Grand Amara Convention dhiyoo tana Washington DC kortaa gubbaatti wantooti amma jaarmiyaan Oromoo himatu kun cufti wama saati dheeraa viidiyoo saati dheeraaf waraabame saati dheeraaf wannecha ture live broadcast godhama ture jechuun miidiyaalee Itoophiyaa dabalatee kutaalee biyyattii gargara keessatti tamsaan kanneen akka Itosos matu siltaafa cufirra darbaa turan yoo xiyya yoo akkan arget akkuma yoon kaasuuf yaale seena sobaa Oromoo irratti waggootaaf barreessitoota isaanii barreessitoota sobdoota tammallee practical addunyaa naqbaafteen godhaa turan itti fufsaanii kanaaf ammoo sababii guddaa waadaan galameef waan hin guutamineef waadaan galameef sun waadaa sirnoota duraa Minilik fa boolla kaasanii Minilikim zaareem nugusnoodhaan sun Abiy akka galeefiin akka hin deemsisin ka'usirra waan kaaniif aaranii jiranii gareen tun aarii mootummaa irra qabdi sun aariif sababii guddaa mootummaa waraan Tigraay dhaabu duguug sanyii kasiin kutaalee biyyattii gargara waliin godhaa turan irra diqqoo duubatti wanni agarsiisuutti aarsee jedhanii jiranii waadaani garee tana guddayyooni genocide gochoo duguug sanyii bakka gargaraa raawwachuuf karoorfattee jedhee himate jira jaarmiyaan Oromiyaa Global Forum kun qabxii saati dheeraa fudhannee irra dubbannee wal qabata. Gareen tunin kharaba saasaa seena sobaimu midiyaaf saayiberi akkasumas garee lubbuu balleessitoota qaxarte biyyatti keessa bala buusu am daqiiqa muraasaan dura irraa saa turre ammum istuudiyoo dombayin gabaas OBN irratti argachuu jiruun gareen hooggantoota mootummaa irra miidhaa geessisuuf okkaraaf jeequmsuuf socho'aa turte to'atam jedha OBN namni istuudiyoom keessa tuteen dhufe gabaasi kun bitootee 26 gareen hooggantoota mootummaa irra miidhaa geessisuuf akkasumas hokkaraaf jeequmsuuf socho'aa turte to'atamu umni waloo tasgabbiif nageenya beeksisa jiradha magaalota Finfinnee Adahammaa Bahirdaar Dirree Dhawaa keessatti hooggantoota olaanoo mootummaa irra xiyyeeffachuun miidhaa geessisuu gareen kun to'atamu yeroo jiradha. Kaayoon garee kanas jeequmsaaf hokkar biyyatti irratti uumuuf akka taa'imamedha. OBN gabaas amma irra dubbachaa turre jechuudha. Kaayoon garee tana if ta'uun garte maqaa mootummaatiin Oromoo miidhu Oromoo saati miidhutti ammoo hooggantoota mootummaallee keessa qiyaama buusuuf karoorfachuu irra dubbachaa turre akka waliigalaatti gareen ammaan tana Oromiyaa Global Forum himachuu jirtuun garee biyya alaatii garee lubbuu balleessitoota tan deeggartu jechuudha. Kaayoo warra tokko kaayoo warra guddayyoon barcuma Itoophiyaa qabachuu barcuma kan qabachuuf ammoo lubbuu balleessuu uummata guddaa Oromoo kasodaat balleessuu yookaan hooggantoota isaa namoota isaan keessa ilqaban balleessuu irratti xiyyeeffatu waan taateef tokkummaan qolatamuu malee furmaati biraan jiru waan jira kaasaa fixadha bira. Karoora Finxaaliyyaa Maaraa fi Balaasaa mata duree jedhuun qophiin keenya odeessaalee har'aa kanuma hanga yoonaa ture daawwattoota keenya qophiilee keenya oduu odeessaalee akkasumas sagantaalee OMN live yookiin irra deebiin daawwachuu barbaadan YouTube Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan hordoftoota 500 fi 1300 ol qabu subscribe godhaa namoota kabiraa biras akka dhaqqabu qooda isiniin jenna odeessaaleen keenya har'aa kanuma hanga yoonaa ture
Abrahaam Birruu yoon ingidaa fi guyyoo waariyoo qophii kana keessummeessaa isii wajjin ture odeessaalee biraatii walitti deebina yeroo gaarii qabaadha.